Jawaadeen hoggaaniif seenaa gartee waa'ee dhimma jaallatee sanii dila sana taphachiisu niin boo'eerra niin boo'e. Dhuguma isa ardii lafaa tanarra se'eddaa namni jaalalti dhugaa ni jirti. Namni dhugaan nama jaalatu ni jira. Waan akkatti hedduu yaadatan dhiisii waa'eeti. Namni fayyaa fi dura awwal shiidha. Waa hunda dura fayyaa fi duraati. Waa takka yaadiin ba'u. ما يادين كابر ما تاني دي بيتي أتوم ما نجلا في ملنا بكتا كندا يتوه وهم دور فياج على بكتو يو فيان جراته إذا سنو رفتي ما تك يادين أنتي يادين خنا في الرئيس ميز الرمو مجبان خجرتيج النجج سيبني خنا في دبيتن waa'ee lubbuu namaati. Lubbuun namaa tanii isin jootun arra gartee waggaa ciisullee waggaa aadullee furmaatee hojjaa. Arrammoo jawaadeen sababaa gartee ilmootii fi furmaateetiif wal qabatee qilleensa keessaa dhufeen haareetti fayyadama biraatiif saaxilamee jira. Fayyadama kanaa anilleen ammaan biraa dhufa. Halli naamijjoonni viidiyoo gartee isaa wajjin wanni gudullee gartee halli naamijjoonni hedduu takka gartee fayyaa dhabee jira. Dawaa sanillee gartee odoo hin ficcisiisin furmaatiin deemuun sirriidhaa miti. Maaliif? Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Jaalatamtoota kabajamtoota maammee warri taatan marti keessanuu. Salaaman keenya egaa lafuma jirtanitti ilmaan Oromoodha warreen biyya keessaatii fi warreen biyya alaatis isin haadha qabuun isin jaa. Arraas gartee wanni dhufeef dhimma jabaadhaan nafiti dhimma fardii kasilaa gartee callisuun ta'an. Maaliif callisanis kadawaa harkachuu hin dandeenye. Yeroo garii dhugaadha dhugaa callifte cal jechuun gartee diina gartee ni shororkeessiti. Ni yaachifti garuu immoo wantoota garii cal jechuun nan jechisiifneetu cal akkaan jedhu nan gooneetu na as baase. Sunis dhaamsuma gabaabaadhaan qabadhee dhufe. Dhaamsi gabaabaan kun kaleessa yeroo bilisee fuudhan jawaadee akka malee godhan. Kaane dubbii bilisee caalaa dubbii jawaadee barbaaduutiitu hedduu takka nu dhibee nu rakkisee halkanii guyyaa ciisan goote. Sanis jawaadee qabnee galchine sanirra dhaabbannee jechuudha. Jawaadeelleen miidhama fayyaatiif ni saaxilamee jechuudha. Qilleensa gartee jarri uummanni gartee siirii godhuuf uummatni maafiyaan san qilleensa gartee isaan itti godhan santu xiqqashoo aqlii bakka irraa oole. Fayyaa isaatis jala buunee wal'aansa eegallee godhaa turre. Garuu gidduutti dawaa takkatanii fi gartee jawaadeedhaaf hattee jira. Sunillee furmaateedhaa wajjin gartee ichi deebisuudhaaf guyyaa gartee ogeessi gartee yookaan namtichi nama wal'aanu guyyaa nu qabee dawaa cinaa gartee taqaamaan dhiqatuufis kanaaf taqaamaan dhiqatuuf godhee jechuudha. Guyyaa akhiraa gartee guyyaa deebiin waabe. Suni gartee gidduutti gaa furmaatiin ni kutte. Dawaa sanillee gartee odoo hin ficcisiisin furmaatiin deemuun sirriidhaa miti. Maaliif? Dhugaadha ni onnata ni aara namni ammoo dubbii irra fardiidhaa godha. Xiiqii baanayaanii fayyaallee gartee fayyadamaallee karaa dhiisuun hin barbaachisu. Dawaa saalaa qixa sirriitiin akka fixatu godhuun barbaachisaadha. Furmaate kanaafuu atillee dawaa san haa fixachiifnuun siin jaa. Mungkin bilisee baasuu guddataa xiiqii zakkoorraa kabaluu guddataa halkanii guyyaa gartee barbaadu jira kaleessaas arraas. Zakkoon halkan keessa dhufeeti kunoo anis furmaatiin barbaadu jira jee nutti qoosu jira. Zakkoon dhugaadha bilisee uumaan godhu isa bira jirti. Bilisee uumaan godhu adeera taa'aaf
maaliif kaayyoo isii gartee mucaasan miidhuudhaa hin qabu hin beeka tolcheetti hin beeka. Furmaateen utubaa jiruu jawaadeeti utubaa mana saniiti. Furmaateen wirtuu lafee dugdaati. Ilmi namaa lafee dugdaa wirtuu lafee dugdaa sana malee dhaabbachuu hin danda'u sosso'uu hin danda'u. Furmaateen jireenya jawaadee keessatti wirtuu lafee dugdaati. Abbaan fadhe gartee maatii isaa caalaa nama itti dhiyaatee gartee si cinaa dhaabbachuu jiru waan taate furmaateen barbaachisaadhaaf jireenya isaa keessatti qabsoo amma inni godhu jiru tana namummaan tartiibarra kaayee tasgabbeessee oofu jiru hanga ammaatti roorroo akka qolatu godhu jiru furmaateedha. Maaliif kan hundi gooti? Ilmaan gartee arra isin keessa jirtu gartee ilmaan gartee arra bilisee anaaf baasaa gumaa ilmoo tiyyaatiin hin baafadatti. Ilmoo gartee garaa darbamte sanii fi bilisee walqixa laalti ija tanaa fi ija tanatti. Tuni jechuun kennaadha. Maaliif namni ilmoo ifiin dhalinirra ilmoo ifiin dhalinii fi ilmoo ifiin dhalees gartee walqixa sadarkaan kan abbaa fadhe utaanaan. Yoo rama rabbiin eebbisee eebba godhe gartee eebbisee gartee kennaa kan nettee tuni jechuun maal jechuudha? Kennaadha. Kennaadha qabdi. Suniif amma miidhama kana keessa jira jechuudha. Hedduu wanni gartee jawaadee dhukkuba sammuutti ta'ee yaachisu jiru halkanii guyyaa furmaatee. Arra gartee waggaa ciisullee waggaa aadullee furmaatee hojjama. Hanga gartee jawaadeen furmaatee jaalatu arrumaan sirriitti arge maaliif ilmi namaa waan gartee yeroo burzuuza jiru yeroo fayyaa dhabee jiru yeroo gartee irra guuree jiru maqaa namaa dhahuun dhugumatti jaalala dhugaa qabaachuudha. Furmaatee hanga jawaadeen jaalatu dhugumatti ni beeyti. Garuu immoo jawaadeen hanga si jaalatu dhugumatti dhibbaa dhibbatti argarra. Maaliif obboleessi keenya kun wantoota takka namni gartee si fakkeessee ni jira. Wantoonni sammaadha. Isaan lamaan obboleeyyanii si gidduu nyaachuu yaa'animmaa waliin godhan waan jiru takka. Sunilleen dhibbaa dhibba dhugaadhaa miti. Sunilleen dhugoomsin furmaatee. Sunis hin dhugoomsin talamada guyyaan gartee zakkoo miidhe yoo gabbaatee waa takka jettee ta'u. Sagalee arra calgatteen tanaa yoo zakkoo gartee guyyaa miidhame yoo ka dubbattu taate. Yoo zakkoon gartee balaa wayitiif saaxilamee ka dubbattu taate sumaan laalaa ilkaanii turte. Sunillee maal? Dhugatti jawaadeen gartee shakkii waan si keessa jiru zakkoorraan ka'uu waan jettu takka qabda. Laasanii miti. Jawaadeen iddoo inni siif qabu nama hamiifu qabaachuu hin danda'u. Ilmaan kiyya kun barsiin jiraatanii furmaate anaa miti. Ilmaawwan irraa hadiyooman bar haadhaa jiru. Namni haadha caalaa ilmaan kana kunuunsu jiru furmaatee malee hin jirtu. Silaa jireenyaan anarra keessa jiru kana jireenya dukkanaa kana dukkana keessaan jiraachuu jira. Dhufteetti jireenya dukkanaa kaniin an keessa jiruu fi mana dukkanaawaa addunyaa tana galgaloottee na dhaamte. Dhufteetti gartee ifaa naa taate. Elektiriikii naa taate. Ifaa manaa naa taate naa ibsiti nuura naa taate ati nuura mana kiyyaa qofa otoo hin taane nuura jiruu tiyyaa taate nuura qalbii tiyyaa taate hedduu seenaa si galtee hedduu seenaa galtee hanga si jaalatuu fi bakka inni si qabuu fi jaalalasaadhaa ta ibsachuu dadhabee hunda seenaa hedduu na taphachiise. Garuu jawaadeen hoggaaniif seenaa galtee waa'ee dhimma jaalala keessanii dila sana taphachiisu niin boo'e har'a niin boo'e. Dhuguma isa ardii lafaa tanarra se'eddaa namni jaalalti dhugaa ni jirti. Namni dhugaan nama jaalatu ni jira. Ji'eetiin niin boo'e. Sun hundaa'uu arraan dhagee hedduu duraan gartee akkaatuma jireenya keessanii keessatti jaalatee sana ilaalu malee dila nanaadhe. Garuu immoo dhugaa na taphachiisu seenaa jaalatee sana dhugaa na taphachiisu amma wallaahi miira biraa keessa nagalcheetiin niin boo'e himimmaan dhugumatti
jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya dhiirrinis jechuudha dargaggoon nama gartee dubartii akkaan isin jaalattu akkaan isin kabajju ta lubbuu si caalaa isin jaalattuu fi kabajaa guddoota isinii qabdu ta wareega lubbuudhaa isinii kennitu rabbi isinii haayu walumaanuu rabbi nu haayu ammoo shamarran keenyaas rabbiin gartee jaarsa gaarii ta gartee nama jaarsa gaarii akka gartee ilillii nuggaa dhaaban bishaan itti naqanii jala tolchanii bishaan itti naqanii kunuunsan galgalaa fi ganamaas asriidhaas jechuudha ni kunuunsan jaarsa keessan ha kabajaa qabu ha isin kabaju ha akkasitti isin kunuunsu ha bakka guddoo isin qabu ha isin gammachiisu ha gartee dukkana keessatti ifaa isinii ta'u rabbi isinii haa kennu isin jechaadha jaalalti dhugaanii jetti tanaaf jaalala akka isaanii tanaas rabbiin gartee nuufis haa kennu hawaasa keenyaaf illee rabbi haa kennu ka jaaramellee maatii wajji jaarma wajji jaartan bultii jaartan keessatti jaalalli yoo tokko isinii haa kennu rabbiin gartee yoo qabaannellee rabbi isinii haa kennu isin jenna warra wal jaalatee wal qabatu rabbi isin haa godhu maaliif jaalalti kun ni mo'atti maaliif isii tanaatiitu utubaa jiruudhaati jaalalti jaantuun kabajaa si kabajuu kabajaa qabaachuu iddoo guddoo si kennu si kunuunsu bakka siif laachuu si galte akkasii jechuudha ammoo dhiirti wanni dhiira taatu dhiira tana wanni dhiira godhu jira dubartii jabduudhaan duuba jira yoo haa jaartii gaarii jaartii jabduudhaan duuba jira yoo haa haadha gaarii haadha jabduudhaan duuba jira suni arrammoo inni jabaan agartee callan jechisiifne kana fide beektan waa'ee lubbuu namaati lubbuun namaa tanii isin jootun arrammoo jawaadan sababa agartee ilmootii fi furmaateetiif wal qabatee qilleensa keessaa dhufeen haareetti fayyadama biraatiif saaxilamee jira fayyadama kanaa anilleen ammaan biraa dhufa haalli naamichoonni viidiyoo gartee isaa wajjin wanni gudullee gartee haalli naamichoonni hedduu takka gartee fayyaa dhabee jira qilleensa gartee gaa dubbachuu hin danda'u beektaa xiqqoo jechuudha xiqqashoo immoo ijaa malee guyyaa kana dubbachuu hin danda'u ciisuu malee qonqoo isin nyaanne bishaan isin dhugne suniif gartee gaarra dhimma kanaan qaba maaliif ji maallaqa soddaan isaa manaa qabu fuudhee fidee soddaan sana akkasitti kaasuu ba'a. Soddaan isaa amma maal jeesu akka furmaatiin kophaa deemtuu barbaada furmaatee kophatti harkachuudhaaf wanni furmaateedhaan addan bahineef kanaan beeka wanni amma gartee olola maammeen gartee telefoona tokkoon iyyaama jiru maammeen gartee maallaqa anaatti kannee geessi jiru kana.